kun CK master class dha. Comptency takka tuqaa torba boqonnaa tokko keessa history kutaa 12 waan sun maal jaa the nature of Eastern questions jaa the nature of Eastern question ugainu haalli uumama Eastern questionii maali kan jedhudha jechuudha kan inni ibsu qaba definition isarra kaa'aanu hiika isaa jechuudha maal jedha the Eastern question is refers to the diplomatic and the political problem that arising in 18th century and the 19th century from gradually declining of Ottoman empires, which is known as what sometimes a sick man of Europe leegis takata kan ijaamaa jechuudha. Kana jechuun Eastern question jechuun maal jechuudha? Rakkoo siyaasa akkasuma dippiloomaasii kan jaarraa 18ffaa fi 19ffaa keessa sababa dhawaatan Ottoman Turkiin kufuudhaan Ottoman Turkiin itti kufuu kanaaf empire isaanii kana keessatti Awurooppaanonni Ottoman Turkii yookaan empire Ottoman Turkii keessatti erga Turkiin dadhabaa deemtee as dhawaatan maaltu ta'aa jira kan jedhu ibsaa jechuudha. Key point is nubatu qabdatu jira. Ottoman Turkiin duraan jechuudha once control large part of South Eastern Europe, Middle East and Northern Africa. Ottoman Turkiin duraan kaaba dhiyaa Awurooppaa baha giddu galeessaa akkasuma biyyoota kaaba Afrikaa irra hedduu ishii to'attee turte. Sababa ishiin garaa jawaalii daddabaa deemteef Ottoman Turkii keessatti maaltu ta'aa kan jedhu ibsaa jechuudha. Na yeroo takka ammasii seenaa keessatti wantoota jiran keessaa as weakened European power like Britain, France, Austria and later Germany competed for the influence of these lands. Biyyoota Ottoman Turkiin keessa turte san keessatti yeroo takka yeroo boodarraa jechuudha yeroo takka yeroo itti lafa Ottoman Turkiin irraa turte san irraa kaasuu barbaadde turte jechuudha irraa kaaftee ofii isaaniitii achi keessatti dhiibbaa gurguddaa tokko barbaadaa turanii jechuudha. Inni biraa the main issue as keessatti rakkoowwan adda addaa tokko kan hubattan who was controlled for benefit of whom treaty in European losses. As keessatti conceptiin isin hubatu qabdan who would control or benefit from the treaty in that European empire losses. Ottoman empire losses. Daangaa Ottoman empire dhabaa jirtu kana keessa eenyutu to'ataa yookaan eenyutu irraa bu'aa argata eenyu to'achuudhaaf maal ta'uudhaaf kan deemu konseptii isaa kana dhufaa jechuudha yeroo baay'ee qormaatarraa galatooma sin jaallata.